Sibiraan bu'a. Gaafii tokko si gaafadha. Gaafii tokko si Hayyee. gaafadha. Amma ati Hayyee. fakkeenyaaf na dhaggeeffadhu. Kan wal. Rabbi si haa qajeelchu. Maatiin kee maqaa isaan si moggaasan eenyudha? Hawwimaa? Hayyee. Haatiif abbaan kee maqaa isaan ittiin si beekan hawwimaa? Hayyee. Maaliif barbaadde? Baay'ee namatti tola. Maatiin keessa hawwimaan si beeku, hollaanis hawwimaan si beekaa? Kan manta maarii Naa kootii fi deebisika. na dhaggeeffadhu kan manta maarii koo fi kan mana keessaa adda addadha. Ustaas koo kottaa seenaa. Okay. Kan mana keessa fakkeenya maatiin kee mana keessa si waaman eenyu jedhama natti himi. Seeraan natti haasawti nama guddaadha baratti. Mana keessatti kan itti si waaman maatiin kee. Maaliif barbaadde hawwii adi rakkinaan qabuutis okee. No ragaa qabatamaadhaan haasoo na hawwii. Maatiin kee kan ittiin si waaman maqaa maatiin kee itti moggaasan naa himi. Maqaarra maal fuuta? Hawwii madha hawwichoo madha. Maqaarra maal fuuta? Okay, hawwichoo. Baay'ee namatti tola. Hawwii mayyoo haa ta'u tole. Ani fakkeenyaa fi lafatti sin beeku. Akkasittan si beeka dhaggeeffadhu. Akkasittan si beeka. Hayyee. Kanarra dhufees akkamitti si beeka. Dhaggeeffadhu. Maatii kee warra dhiiga keessaa jalqabee si dhalchee si guddisee ammarraa si ga'e kanatu waa'ee kee beekamoo nu warra arra dhufee arra jiru kanatu waa'ee kee beeka naa deebisi. Maatii kiyya beeka. Akkas taanaan haati Yesuusiif abbaan Yesuus ilma keenya mucaa keenya jedhaniiru. Yesuusis obboloota koo haadha kobbaa koo jechaa ture. Phaawulos dheengadda dhufee kaleessa dhufee bartoota Yesuusiyyuu ari'achaa inni ture. Phaawulos kaleessa dhufee maal jedhee barreesse? Waaqayyo Yesuus Waaqayyodha. Wanti hundumtuu isaan uumame jedhee fayyuma Yesuus lafaa ka'ee dheengadda dhiyoo kana barreesse. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Dheengadda? Erga Yesuus lafa kanarra barsiisaa ture erga inni deemee booda kan inni dhufee barreesse. Yesuus Waaqayyodha kan inni jedhe Phaawulos. Eenyutu barreesse? Bartoonni Yesuus wajjirraan turan hundi isaanii waan Yesuus duukaa deemaa turan sana hunda Yesuus akka inni ergamaa ta'ee fi akka inni waaqarraa dhufe jecha faa Yesuus barreessan. Phaawulos ammoo du'a Isxifaanosittiyyu namni ga'ee qabu ture sun erga qalbii diddiirratee booda Yesuus Waaqayyodha jedhee barreesse. Hayyee. Kanaafuu Phaawulos kaleessa dhufeetu kan inni jecha kana dubbate. Ani fakkeenyaaf lafumaa ka'ee arra si argee hawwiin ikkoo akkas yoon siin jedhe. Ana turre waa'ee kee beekamoo haadhaaf abbaa kee beektuu irraa yookaan immoo warra si duukaa guddatee turre waa'ee kee beeka. Warra na wajjin guddateetu waa'ee koo beeka. Kanaafuu warri Yesuus wajjin deemaa turanis ta'e warri Yesuusin baatanii guddisan dhiiga keessaa qabanii mucaa keenya ilma keenya jechaa turan. Warri Yesuus duukaa turanis inni waan inni jedhe sana dubbatanii malee qaqqabnees argineerra ijaanis ilaalleerra jedhe Phexros Yesuus Waaqayyodha jedhe. Qaqqabnees ijaanis ilaalleerra Yohaannis faas garuu Waaqayyodha hin jenne tasumaayyuu ergamaa. Kanaaf akkamittiin isa warri duukaa turan ergamaadha jedhanii haatiif abbaan immoo dhala keenya mucaa keenya jedhan ati immoo Waaqayyo keenya jechuu dandeessa jecha Phaawulos fudhatte. Hayyee በጣም ጥሩ gaaffii bareedaadha. Ani akkamittiin waaqa koodha jedhee akka itti fudhadhe du'ee biyyee keessatti boolla keessatti tortoree nafne beektaa? Du'ee du'a moo'ee ka'e. Alaazaaris du'aa ka'eera akkas taanaan Alaazaaris du'aa ka'eera. Egaa tokko jedhee Alaazaar du'aa ka'eera Baabilii keessatti. Okay, qoy obsi fan kennaati. Lammaffaa irratti waan waaqayyo waaqa ta'ee fi waan Kiristoos waaqa jedhee han fudhadheef maaliif beektaa? Lammaffaa irratti jechuudha. Qoy kaa. Waaqni hin du'u siister maal taate? Na dhaggeeffadhu asumatti si qaba. Maal faayidaa qabu? Hawwichoo na dhaggeeffadhu. Hawwichoo na dhaggeeffadhu. Yesuus du'ee du'aa ka'eera? Yes, of course. Eenyutu ajjeesee kaase immoo? Akkam gaafa jettu eenyutu ajjeesee? Eenyutu ajjeesee kaase gaafa jettu akkam? Ofiisaatii of kenneen ofiisaatii. Ofuma isaa ajjeesee of kaase. Ofuma isaa ajjeesee of kaase. No, kolfiin kan kolfamu bee. Ofuma isaatiif. Eenyutu kaase? Ajjeesee of kaase. Yes, ofuma isaatiif kennee anaaf jedhee siif jedhee tammati sumaaf jedhee kan inni fannifame beekte kan inni du'es. Kifet brother.
akkuma macaafaattu warri hin fannifamne jedhan shakkii cimaa keessa turan. Wallaahi soba hin. Narageeffadhu. Waaqni du'a. Hawwi tokko ati kitaaba kee illee dubbi tokko lammaffaa ati kitaaba kee hin beektu. Tokko kitaaba kee dubbisi. Lammaffaa amantii kee irraa hin beektu. Kanaaf amantii kee irraa qaaqiini garuu waan tokko si dhamu. Rabbiin islaamummaa siif kennu. Kana qofaa si dhama akka boodisa. No, hin barbaadu. No, hin barbaadu. Galata keeti. Yeah. Okay. Wajjin haa ta'u. Okay. Deebiin hin jiru. No question, no deal. No question, no deal. Janaa keenya balleessuudhaa kan ofiddee egaa. Kanaa wajjin hin dandeenyu wali. Dooktar Jaalala akkam jirta? Jirra akkamati jirta hamoo? Nagaa keetii? Jirra kunoo akkamati? Profaayilii kee jijjiiri mee lubbuu dafi. Jijjiiri profaayilii kana. Maatti jijjiiru? Suuraatti moo? Suuruma noormaalitti godhadhu profaayilii kee kana gaddadhu.